kabajamtuu hordoftoota jaallattoota Lamii Tube arra sagantaa adda ta'u qabadee isin dhufeen jira. Arra nama wajjin turru sagantaa itti bu'aartu jennee sagantaa torban kana keessa filatamaa jennee fudhannee namni baay'ee kan keessatti gammadu ta'uu qabannee isin dhufnee jira. Maatii Lamii Tube kan hin taane ammas maatii keenya ta'an afeerraa keenya Lamii Tube subscribe like share gochuudhaan akka isin dhufee dhaabattan gamanumaan hawwa koon isin ibsuu barbaada. Amma kallattii mangara gaaffii keenyaatti seenna. Tole utuuti baajaajii darbee dhaabbattuun si argee nagaadha. Gaalanni isaa badii nakkamati. Fayyadamni akkam hojiin? Hojiin bareedudha. Har'a gaaffiif deebii xiqqoo waliin qabaanna. Yuutuubii gaaffii yuutuubii wayii kan hojjechaa jirudha. Mee akkaataa ati namoonni akkamittiin gara hojiitti dhufan kan jedhudha mata dureen tini keenya akkamittiin namni gara hojii kanatti dhufte kan jedhudha. Mee ati gara baajaajii oofuu kanatti akkamittiin dhufte mee? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaariidha. Sirrii ba'an amma akkaataan itti hojii kanatti galee mucaa hiriyaa wayiin qaban ture. Mucaan sun akkamitti baajaajii yoom oofta maaliif hin ooftan jetti yeroo hundumaa. Kanatti baay'ee kirkirii guddaa keessa turre. Akka carraatee mucaa tulusuma keettu warrumti kana oofan mucaa kana harkaa fudhatanii. Warrumti baajaajii oofan? Innaa sana booda baqqaa dirqama gara hojii kanaatti galuun qabateen hojii kanatti gale malee badaayu gara sibiila minaamii kana baay'ee amma kanatti fedhii isaan qabuun ture dur. Ani kanan jedhu nus gaaffiif akka ta'utti tenneeti waan qabannee jirru waan qabnuufi ani kanan jedhu mee dubaraaf baajaajiin maal jettaati? Isaan bakka maal amma jiraaf bakka isaan tiba tokko dugdaaf garaagaraa hin baasu. Galee amma fireechaa fuulduraa kana laata. Inni fuula isaaniidha. Dugda isaanii dubbata immoo teellaa majaraadha. Tajaajilni nu kennu tokkuma isaanii wajjin sii galee. Tajaajiluma tokko kennina. Lamaan keenya immoo ta'uu tajaajila kanaaf kanumadha. Walitti dheerinsa guddaa qabu. Jiraajin akkasittiin ibsutaati. Amma yeroo tokko yeroo baay'ee baajaajiin nan fayyadaman. Yeroo baay'ee dhiiraaf iddoo hin qabdan. Maaliif akka ta'e naan galu malee dhiiraaf iddoo hin qabdan. Maaliif ta'e kuni maaliif maaloodha isinii fi dubaraaf dhiiraa fi warra baajaajii oofan gidduu maaltu jira? Maaliif fakkaate dubartiin haadha obboleettiidha haadha manaadha. Waan baay'ee dubartiin gargaaramuu qabu. Ammanii waan si ajaa'ibu nan dhaaba karaarraa dhaabichiti nan fiyaan shanjaanitti fiyaa. Dhiira mootii tokko maaliif fakkaate amma nuni amma bilbiluma guyyoo fudhattee ilaalte siimii gara 20 qaban. 20 maqaan dhiiraa tokko irra jiru. Qabaleedha naan jedhika. Yaa usaanuma isaanii tun taane nama tajaajiluma jira kenna sii galee. Uummata keenya tajaajiluu qabna. Keessumaa isaanii baay'ee tajaajiluu qabna sii galee. Ilaa amma naada wal usaanuma dhiiraa. Amma isaan dawwala. Isaan dawwala kottu nuti tajaajila dhuma. Afachu. Innaa kana ture. Kanaafi bifuma kanaan seenne. Amma ani kanan jedhu mee dubarri gaafa baajaajii argan baay'ee akka isaan itti gammadeen kan tanaa kaafte. Mee kaampaanichumatu dubararraati baajaajii kana hojjete moo gogaa isaanii irraa hojjete moo mee qaama isaanii keessa waa fuudhee hojjete moo maaliin dubarri kun akka kana baay'ee akka isaan ittiin baajaajii kana akka isaan baay'ee jaallatan kan godhime isa tokko mee nu ibsu. Sana miti wanti guddaan sii galee tajaajila nu kennuudha. Eenyu kennuu hin danda'u amma tajaajila nu as kennuu fi eenyu kennuuf hin danda'u. Iddoon kun amma iddoo agartu kun iddoo waan baay'ee qabeerudha sii galee tajaajila nu kennuudha. Wanti guddaan achi hojjetamuu dhiisuu isaa osoo hin taane tajaajila nu kennu sanumadha. Keessuma keessanii fuutanii ol fiigaa ol ta'inaan isaan gammadanii masin duukaa deemuu danda'u. Bakka kun akkasuma jedhii sanumadha wanti guddaan. Guddaa galatoomee mee warra dhiiraa waan jettu mee bu'aa baajaajii. Warra dhiiraanii aan amma yoo dhaabattanii hafuun barbaanne akkuma wanta kana qabadhaan jedhaan. Kanaachi yoo inamna jedhanii murteessan ta'e dhiisuu danda'u. Warra dubaraan immoo fayyadama nuun siniin tajaajiluuf teenye jedhaan. Akkuma kana duraa itti fufaa waliin walitti dhufeenyi keenya itti fufaa hin jiran. Amma dubararra amma yeroo baay'ee dubarri tiraanspoortii kaffalatanii madeemu akkami mee tiraanspoortii irratti maal irratti? Baay'een cannannu isaaniin baay'ee maaliif sitti fakkaate? Haadhatteet. Waan baay'ee kaasee turte waa isaanii. Tajaajiluu qabna. Wanti guddaan isaanii lakkoofsuma bilbilaa isaanii kaafannee nan gaala. Warra dhiiraa kaffalsiifna si tokko gaafa yaabbatanii malee isaanii kan manna. Jiruu keerraati sa'aatii kee aarsaa gooteen wajjin gaaffii akkas bareedu godha gochuu kee guddaa galatoome. Ati illee galatoome. Ulfaatu guddaa.